هاي كم جرتو نجاكي سني فيما يجباتو أنا سنجاكية قالني ربي في هذا لو كم جرتو بقى رجيني ولا ما إن شاء الله أكسي وادي كويس زيادة صور بعدين وانتي كوان زيادة صور بعدين كان جيتولا وجر أولجا وانا نجيتو اسنتي مبدي مكانا وجر أولجا تولي رب الروار قد جيتولا وانت أنا مسنتي مبدي مكني ما إنه وجدتني جرى كان أرجو جرتني متي الآن ديوان كان أرجو جرتني متي كبشان كسر وجني جورا كوني بشان أبد كوني بشان يكبوم كوني فادي كوني كلها كوني مو بشان كبجي جورا يرو جتولا أم فكيني في يرو كرادم تاني يرو بكمته أيو ديم تاني بيجي فيه تجراد ورون يفان ندوب بكنا بيك تاني جورا بكفيه تجراد ورون يركضان جتولا ركضان مسكيني kan jechuun karara deemanii Ayilaandii akkasuma immoo wantoota dhugaatiin keessaa dhumate peepsii wanta peepsii gizaaza peepsii gizaaza kookaa gizaaza yaani wantoota jechuun dhugaatiin keessaa dhumate yeroo isaa walitti qabanii isinis ni argitan jechuudha. Namoonni kuni wanta waan akkasii godhaniif maalidha rakkina raayii jechuudha. Rakkina raayii wanta sanii walitti qabanii deemanii xiqqaattus jechuudha gara galiitti gurgurachuudhaafiin walii qaban jechuudha karara deemanii jechuudha. So kanaafiyyuu guyyaa tokko nama wayii argee namni suni jechuun yaani lammii biyyuma nama keessa jiru kana namni sun baay'ee rakkataadha uffanni inni uffatu uffata bareedaa miti baay'ee rakkataadha. Ayilaandiin inni kararraa fuudhee walii qabuu ture jechuudha. Ayilaandii jechuudha caccabduu fuudhee kiisa keessatti walii qabee walii qabachuu jira jechuudha. Ayilaandiin suni yaani waan fayyadu miti baay'ee dadhabdee jirti yaani moofteetiin jirti adurraa caccabdee jechuudha isinii galee. Kanaafiyyuu warroonni bakkee hojii hojjettan jechuudha. Warroonni bakkee hojii hojjettanii bakka feete jiraadhu biyya feete keessa jiraadhu biyya kee keessa jiraadhu yeroo bishaan keessaa dhugdanii Ayilaandiiwwan kana jechuudha faadii yookiin immoo qullaa isaa agartan dhugaa rabbii dubbachuuf fini fuudhati fidaati kiisa keessa jechuudha kophaa isaatti isa kana jechuudha isa qullaa kana isa faadii kana jechuudha fuudhati kiisa keessa kaa kophatti jechuudha. Kiisa zibaalaa kaawwan ka wajjin zibaalaa walitti qabdan saniin asoo hin taane kophaa isaatti fuudhati kaaya walumatti qabaa jechuudha. Maaliif gaafa jechuudha kiisni sun guutamee kiisa guddaa wayiillee ta'uu xiqqallee ta'uu gaafa kiisni sun guutamee gaafa tifuutee alatti baastee namoonni jechuudha zibaalaa fuudhanii warroonni wantoota akkanaa kana guuran yeroo dhufanii waan kana arganii kophaa isaatti arganiitiin hin jedhan ni gammadu. Dhugaa rabbii dubbachuuf ni gammadu. Maaliif atillee yeroo sani jechuudha yeroo isin gammadu yeroo namni sun gammadu sillee rabbiin kee waan gaarii si gammachiisa jechuun jiruun kee siif tola jechuudha. Kanaafiyyuu Ayilaandii kana jechuudha dhugaa rabbii dubbachuuf ani akka gaafsan nama san argee jechuudha garaan kiyya akka wayiina tatta'ee garaana nyaatee jechuudha achirraa as jechuudha jalqabee ka ofii kiyyaatti dhugullee ta'u kan jechuudha warroonni bakkee hojii anitti dhugullee ta'u fuudhee kiisa jechuudha kiisa biraa kiisa qulqulluu keessa jechuudha kaayee akkasitti walii qabee akkasitti kaayee walii qabee jechuudha fuudheetiin gata jechuudha. Rabbi raayin waa argattaa rabbi raayin ajrii argattaa. Kanaafiyyuu gammachuu in gammadde jechuudha jireenyi keetiif siif tola. Kanaafiyyuu Ayilaandii bishaan keessaa dhugdaniitiin hin jettanii piliis kiisa keessa walii qabaatii gata. Inni biraasanii ammallee jechuudha warroonni jechuudha mana hojii hojjettanii warroonni nyaata hojjettanii akkasuma immoo warroonni nyaata nyaatanis jechuudha yeroo jechuudha nyaanni tokko nyaatanii quuftanii alhamdulillah nyaanni sun isinirraa hafee yeroo jechuudha wanti isin nyaatan suni quuftanii isinirraa hafee fuutanii akkamiin fuutanii jechuudha akkasumatti fuutanii wanni keessatti gadi hin galabbaxina gadi hin naqina. Baskeetti keessatti yookiin immoo waan qoshashaa keessatti gadi hin naqinaa jechuudha. Warroonni afaan dubbatu kana
beektan jechuudha hundi keessanuu nyaata sana akkam gochuu qabdanii fiddanii jechuudha kiisa biraa fiddanii jechuudha kiisa biraa fiddanii kiisa qulqulluu kiisa nadiifa jechuudha kiisa biraa fiddanii kiisa qulqulluu sanitti gootanii addatti hiitanii fuutanii baskeetti san keessa yoo keettan namni baskeetti san wali qabu ni argitan jechuudha bas warroonni qoshashaa fuudhanii qoshashaa san keessaa hiikanii diiganii wantoota keessaa isaan guuratan jechuun ni beektan jechuun ni agartan jechuudha kun jechuun yaani qaanyii hin qabu jechuudha isin galee kanaafuu nyaata sanarraa hafillee please rabbuyyuu isin hin dhiisu jechuudha nyaanni tokko sanarraa hafee akkasumatti fuutanii qoshashaa keessa gaggattanii rabbuyyuu isin hin dhiisu jechuudha kanaafuu isinii maal gochuu qabdanii kiisa qulqulluu fiddanii kiisa qulqulluu keessatti naqxanii akkasitti fuutanii baskeetta keessa hookeettanii qoshashaa san keessa hookeettanii rabbirrallee waa argattanii rabbirrallee ajrii argattanii akkasuma immoo dhugaa dubbachuuf namni sunillee yeroo waan san akkasitti qulqulluu argatu qalbiin isaanii gammaddi rabbillee si gammachiisa jechuudha kanaafuu yaanni kiyya kuni yoo isinitti toleetiin jedhe akka gootan godhaati akkasittiin rakkata garaan kee rakkataa si haa yaadatu waan akkasiisanii waan akkana kana faa jechuudha godhuu yaalii godhii yaadadhu ani kana duratti yaadee hin beeku jechuun dhugaa dubbachuuf inni akka gaafa namtisan argeetii garaan kiyya akka wayina tattaanii yaada baskeetti inni maanno aylaandii inni fuudhee aylaandii fokkattuu aylaandii caccabduu tan aduun butuchesan gaafa inni fuudhee fudhatee kiisa keessa gaggaawwatu mee kun maal fayyada waan jedhurraa yeroo itti yaadu fuudhee waan akkasiisan gochuu jalqabee hedduu walii qabeetiin jira hedduu walii qabu jira yeroo hundaa'u jechuudha isinii galee wantoota kanaa kana godhaatee rabbirrallee waan argattanii yaanni kiyya kanuma rakkata fi beelaha rabbiin haa furuu rabbiin rakkoo isaanii haa baasu dhugaa dubbachuuf ni rakkinnatu akkasisa godha malee silaan illee silaa rakkachuu baatee deemee waan akka isaniin hin godhu yaanni kiyya kanuma akkasii galatooma isiniin jedha